qulqulluu keenya ergaa Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisaa. Roomaa 13:11 kaasee immoo obboleessi koonaa dubbisaa hanga 14tti ani Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 kaasee isa jiruun dubbisa. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Yaa obboloota koo waa'ee barichaa fi waa'ee yerichaa garuu isinii caafuun barbaachisaa iyyuu mitii jedha. Beektuu jechuu barbaade. Guyyaan gooftaa akka attuun halkan dhuftuutti akka dhufu isiniyyuu ba'eessa gootanii beektuu jedhaan. Guyyaan gooftaa akka attuun halkan dhuftuutti akka dhufu isiniyyuu ba'eessa gootanii beektu. Namoonni nagaadha gabiidha utuma jedhanii badiisitti hin yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufuutti isaanirra hin ga'a. Kana jalaa ba'uunis hin jiru. Obboloota nanaa isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akka attuutti isinirra bu'uu hin danda'u. Isin hundumti keessan ilmaan ifaati. Ilmaan guyyaatis. Nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti. Egaa koottaa hin dammaqna. Of hin qabna malee akka warra kaanii rafuu hin dhiifna. Warri rafan halkan hin rafu. Warri machaa'an halkan hin machaa'u. Nuyi garuu warra guyyaa erga taane of qabna. Madda sibiilaa isa kan amantiif jaalalaa hin uffanna. Abdii fayyinaas akka gonfoo sibiilatti mataatti hin kaawwanna. Waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee dheekkamsaaf yaadee nun qopheessine. Nuyi warri jireenyatti jirrus warri obbaafannes jireenya isaa akka qabaannuuf Kiristoos nuuf du'e. Kanaaf akkuma amma gochaa jirtan wal jajjabeessaa wal cimsaas jedha. Itti fufime. Isinan dubbisaa. Yeroo itti dura amanne caalaas. Yeroo itti dura amanne caalaa. Amma guyyaan fayyinaa. Amma guyyaan fayyinaa jedha. Waan nutti dhiyaateef. Waan nutti dhiyaateef. Yeroon kunii jedha. Yeroo itti hirriibaa dammaquun. Yeroo itti hirriibaa dammaquun. Isinirra jiru ta'uusaa beekaa. Isinirra jiru ta'uusaa beekaa jedha. Halkanichi sokkee. Halkanichi sokkeera. Guyyichi dhiyaateera. Guyyichis dhiyaateera. Kanaafis koottaa. Kanaafis koottaa jedha. Hojii dukkana keessa hojjetamu. Isa hojii dukkana keessatti hojjetamu. Ofirraa fuunee. Ganneessa. Mi'a lolaa. Isa ifa keessa ittiin hojjetan. Isa ifa keessatti ittiin hojjetan jedha. Inni dhannaa jedha. Inni dhanna. Ameen. Mee warri dhageessa sagalichaaf harka keessa walitti buusa. Otoon hiikee barsiisuu baadhe. Ilaa akkas jedha kutaan kun akkas jedha jedhee otoon hiikee isinitti himuu baadheeyyuu. Macaafni qulqulluun mataa isaaf danda'aadha. Utuu umaatti hin dabalin dubbifamuudhuma isaatiin jireenya namaa irratti waan hojjetu qaba. Galanni gooftaaf haa ta'u. Yerichi ga'eeraa dammaqi waan jedhu irratti dubbadha. Barreessaa. Nama barreessinitti immoo irra deebi'aatti hima. Yerichi ga'eeraa dammaqii jedhaani. Namni akkasiin hin jenne ammas rakkoo qabaa. Itti garagaliitii harka cabbaxiitii. Otoo baatellee gateetti dhumaalillee itti bu'iitii akkas jedhiin. Yerichi ga'eeraa dammaqii jedhaani. Eeyyee. Waa'ee dammaquu wajjin baranna. Dammaquu jechuun maal jechuudha? Maaliif dammaqna? Bu'aan dammaquu keessaa argamu maalinni? Kana duwwaa miti. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 hanga 44tti hergaa guddaa ta'e jira. Garuu Maatiyoos boqonnaa 36 irraa kaasnee waan bal'aan baranna. Garuu lakkoofsa 42 irra yaada jiru dafii baafadhu naa dubbisuu argatte. Gooftaan keenya yerichi itti deebi'een ani dhufu hin beektaniiti dammaqaa jedhe. Tajaajila isaa tajaajilee yeroo biyya lafaarra ture gara xumuraatti yeroo fidu waa'ee dhufaatii isaa itti himaa ture. Yoom dhuftaa dhufaatiin kee kun yoomi? Saatiin isaa saatii akkamiiti? Guyyaan isaa guyyaa akkamiiti jennaan saatiin isaa isinii hin beekuun hin kennamne. Ergamoonni hin beekani, ilmuu hin beeku, abbaa bichaa beeka. Utuu ilmi beeka jedhe. Utuu ilmi beeka jedhe nutti himi. Maaf nu dhoksita? Utuu nu jaallatte nutti himtaa jedhuun.
Iyesuus wallaalee miti. Garuu akka namummaatti yeroo sana itti dhiyaatee waan jiruuf. Yeroo baay'ee warra amantii biraa Iyesuusuu dhufaatii isaan beekuu jedhu. Lakki abboo innuu beeka waaqa waan ta'eef. Garuu yeroo sana akka namaatti waan isaan itti dhiyaatee jiruuf namummaa isaatiin haasa'aa jira. Hin amma isin irraa barattan kun hin beeku. Inni beeka jennaan immoo nutti himi jedhuun. Kanaaf saatii isaa yericha abbaatu beeka. Yeroo hundumaa ija isaanii waaqayyo irra akka kaawwatan, akka isaan dammaqan, akka isaan of hin ganneef Iyesuus Kiristoos irra deddeebi'ee Maarqos keessatti, Luqaas keessatti dammaqaa jedhe. Saatiin amma irra jirru kun saatiitti dammaquun nurra jirudha jechuudha. Kanaaf egaa maaliif dammaqna waan jedhutti dafee darba. Maaliif dammaqna? Tokkoffaa deebi'ee dhufaatiin isaa waan ga'eef. Nama sincinaatti garagalaati kan dammaquun sirra jiruuf naa jedhaani. Dhufaatiin isaa waan dhiyaateef jedhaani. Namni baay'een Iyesuusin dhufaa gaafa jedhamu kan ittiin tolle danuudha waldaa keessa. Utuun hin fuudhin, utuun hin heerumin, utuun mana hin ijaarin, utuun konkolaataan bitin, utuun biyya alaan deemin, utuu dhufuu baatee kan jedhu fedhii kan qabu baay'eedha. Namni baay'een haa dhufu namni jedhu badaan jiru. Qulqulloonni baroota darban turan wangeela dhugaa kan lallabaa turaniif Iyesuus yoom akka dhufu waan hin beekneef haaran galfanne halkan guyyaa nama argatan hundumaatti waa'ee Iyesuus himaa turan. Amma waldaan kiristaanaaf amantoonni baay'een hirriba keessa jiru. Waa'een dhufaatii waaqayyoo namootatti lallabamu namoonni baay'een badaatti hin tolu. Yoo nutti toles yoo nutti bades Iyesuus inuma dhufa. Meesinu Iyesuus hin dhufa jedhaa. Hin dhufa. Rakkina kana qorumsa kana keessaa nu baasuudhaaf hin dhufa. Iyesuus waan gurguddaa lamaaf dhufa. Isa jalqabaa warra kansaa ta'an fudhachuudhaa dhufa. Isa lammaffaa warra isatti namanne firdii kennuu dhufa. Kanaaf deebi'ee dhufuunsaa waan dhiyaateef dammaquun nurra jira. Meenaa dubbisi. Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektan dammaqaa. Kanaaf dammaqaa gooftaa Yesuus isuma inni lallabaa jira anis har'a. Dammaqaa maa gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektani. Ameen. Dhufaatiin karaa lama ta'a. Yookiin nutu gara isaa dhaqaa yookiin isa gara keenya dhufa. Nama sincinaatti garagalaa dhufaatiin karaa lama ta'a jedhaani. Yookiin si gara isaa dhaqaa jedhaani. Yookiin isa gara kee dhufa jedhaani. Tokko keessaa tokko lafa jechuudha. Dhageessanii? Iyesuus himataan hin dhufa. Phexros fa'aa hin dhufa jedhanii lallaban. Phaawulos fa'aa hin dhufa jedhanii lallaban. Kanaaf ergaa kutaa iddoo amma lamaan dubbisne kana ergaa Phaawulos keessatti warra mana Waaqayyoo keessa jiran, warra wangeela dhagaan, warra wangeelaan fayyan akka isaan hin rabne, akka isaan dammaqan, warra waldaa keessa jiranitti himaa jira. Dammaquu warra bakkeef odoo hin taane warra keessaatiif. Yoo nuyi dammaqne warra bakkeetti gadi baaneetti himna wangeela. Kanaaf guyyichi dhiyaateera. Yeroo itti amanne caala amma guyyaan fayyinaa waan dhiyaateef koottaa hin dammaqna. Koottaa yaa obbolootaa haa dammaqnu. Haa kaanu. Hojii du'aa keessa, hojii cubbuu keessa haa kaanu. Isa dhufaa jirurra ija keenya keewwanne waan ammeenyi hojjechaa jirru dhiifne qophoomnee isaa eeggannu jechuu barbaada. Kanaaf Iyesuus Kiristoos hin dhufa. Kanaaf maal gochuu qabna? Dammaquutu nurra jira. Amma namoonni baay'ee waldaa keessatti balbala sii banamaa gaafa jedhan namatti tola. Ergichis namatti tola. Inni lallabus innus hin gammanna gaafa wanta akkasii dubbannu. Garuu asii sii banamee olii cufaa taanan baay'ee rakkisaadha. Olii isiniif banamu. Ameen hin jettanii. Balballi olii isinitti hin cufamin. Maaloo yaa gooftaa namni ameen jedhu hin jiru ijoo. Hin jaallattanii yoo balballi olii sitti hin cufamin hin jedheem. Namni dhukkubsatee waldaa dhufee mataarraa fayyitawoo jedhanii malee mootummaa waaqaa dhiyaateera. Qalbii kee jijjiirradhu qophaa jedhanii hin barbaadu. Isan fuudhin hin fuutaa. Isheen heerumin hin heerumtaa jedhan itti tola nama. Hiyyeessaan hin sooromtaa jedhan itti tola.
Garuu inni guddaan gooftaan keenya jireenya bara baraan nu argachiisuudhaaf ulfina isaa dhiisee samiirraa gadi bu'e. Namni isatti amane hunduu jireenya haa qabaatuuf malee abaduuf miti jedha macaafni keenya. Kanaaf maal gochuu qabna? Amannee kaanee irriiba keessa jirra taanaan dammaquun nurra jira. Maaliif Waaqayyo kana nutti haasaa laata? Sirriitti dhaggeeffadhaa. Guyyaan dhufaatii isaa ga'eera. Dhufaatii isaa dura immoo sa'aatii milikkita dhufaatii isaa kan agarsiisan Waaqayyo wantoota hedduu macaafa Maatiyos boqonnaa 24 tokko kaastanii yoo dubbistan hin argattu. Dhufaatii isaatiif karaa kan ta'an milikkitoota ta'an dammaquu jechuun sa'aatii 24 irriiba dhabanii taa'uu jechuu miti. Dammaquu jechuun warra qabattaniif yaadaa fi hafuuraan qophaa'uudha. Dammaquun qophaa'uudha. Yaadaan hafuuraan. Dammaquun Waaqa wajjin jiraachuu ofii mirkaneeffachuudha. Waaqayyo na wajjin jira, anis Waaqa wajjin jira. Isa kana namni mirkaneeffate nama dammaqaadha. Dammaquu jechuun waa'ee isaa yaaduudha. Namni gaafa dammaqe waa'ee isaa caala waa'ee isa borii yaada. Gooftaan Yesuus Maatiyos 6:33 irratti dubbate. Duraan dursaati yaada keessan mootummaa Waaqayyo barbaadutti hidhaa. Kan sin barbaachisu immoo maal ta'a jedhe. Isinii kennama jedhe. Yaadi keenya dammaqaa ta'uu qaba. Keessi keenya dammaqaa ta'uu qaba. Namni baay'een sanbatuma waldaa dhufa malee keessi isaa gaata qorre rafeera. Kadhannaa mana isaa keessaa dhiiseera. Jireenya bakkeetti Waaqayyoof abboomamee jiraatu baay'een isaa dagateera. Yesuus gin dingati mataal utuu lafa qonnaa jirtuu dhufa. Utuu buddeen nyaattuu dhufuu danda'a. Utuu barnoota reertuu dhufuu danda'a. Gabaan deema utuu jettuu sitti dhufuu danda'a. Ayitaawwaqim. Sin eebbisu maqaa Yesuus siifaa dhufu malee sitti hin dhufin Yesuus. Hin dhufa Waaqayyo. Kanaaf dammaqi. Yaada kee dammaqsi. Keessa kee dammaqsi. Kanaaf dammaquu jechuun waa'ee isaa yaaduudha. Jireenya qullaa keessa jiraachuudha dammaquu jechuun. Namni gaafa dammaqu lafa jiruuf arga. Maal keessa akka jiruuf arga. Namni baay'een ammayyuu itti lallabama hin dammaqne. Ergaan dhufaafii jira hin dammaqne. Qalbii jijjiirradhu jedhamaan hin dammaqne. Akka bara Noohiiti barri kun. Bara Noohi keessa mee dubbisi 36 kaasi. Sirri dhaggeeffadhaa Maatiyos 24:36. Yesuus itti dabalee tuwedha. Guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee. Ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollee kana hin beekan. Ilaala namni tokkollee kana hin beekudha. Bara Noohitti akkuma ture. Ilaa sitti dhaggeeffadhaa. Bara Noohitti akkuma ture jedha. Bara dhufu ilma namaattis jedha. Akkasuma hin ta'a. Itti fufi. Bara sana bishaan badiisaa dura. Amma gaafa Noohi markaba galeetti. Amma Noohi markaba tolchee xumuree itti galutti jechuudha. Namoonni nyaatu. Dhugaas turan. Fuudhaas turan. Heerumaas turan. Isaan amma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii aree sokkeetti. Amma gaafa bishaan dhufee aree sokkettuun jarri naqaane. Utuu hin beekin akka turan. Jedha. Bara dhufa ilma namaattis. Akkasuma hin ta'a. Bakka hanga. Bara sana namni nyaata hin dhugaa hin ijaara bakka isa tokko ijaaree isa tokko hin dhiiga akkuma bara keenyaa kana hin fuudha hin heeruma bakka iddoo hundumaati jechuudha. Garuu otoo hin beekin turan irriiba keessa turan gaafa Noohi qajeelina lallabu itti qoosu. Deebi'aa dhaloota nana itti qoosu. Garaan isaanii hamaadha. Yaadi isaanii hamaadha. Hin dammaqne. Dhala isaanii oolchuuf hin dammaqne. Mana isaanii oolchuuf hin dammaqne. Dhaloonni har'aas akka kana hin dammaqne. Qulqullummaa waldaa keessaa badeera. Jaalalli badeera. Tokkummaan badeera. Obsi badeera. Namni baay'een irriibatti dacha'eera. Yesuus gaafa ilmi namaa deebi'ee dhufu amantii argataa laataa'e. Maali tajaajilaa noo baay'eedha. Maali amanaa noo baay'eedha. Nama tokko argadhaa laataa maaf jedhe. Merga kee ol kaas. Har'a yoo dhufe Yesuus hin dhabiin. Kana jechuun namni baay'een jireenya hin taane keessara. Maqaadhaan kiristaana jedhamee jireenyaan immoo waan biraa. Kiristaanummaan maqaa miti jireenya malee.
Kiristaanummaan keenya maqaa duwwaa taanaan guyyaa isa dhumaa sin hin beekuun. Iyesuus Kiristoos deebi'ee gaafa dhufu gara jabeessa ta'ee dhufa. Ho'a qabeessa gara laabeessa ta'ee dhufa. Gara jabeessa ta'ee dhufa. Guyyaan itti dammaqnu har'a. Seexanis shawwadaa jira. Boruun qalbii jijjiirradha. Boruun hojjedha. Boruun deebi'an jedhin. Har'a qabda guyyaan fayyinaa har'a. Yeroon fayyinaa ammaa jedhan sagalee Waaqayyo. Kanaaf Iyesuus Kiristoos yeroo isin quban qabaatiin itti dhufa. Gabiidha nagaadhamtuun jiru rakkoon hin jiru. Bara namni salootii dhiisee jiru. Bara namni lolli hin jiru nagaadha. Gabiidha. Phaawulos Ismaa'eel gabiidha nagaadha. Dimookiraasiin nagaadha. Hojiin nagaadha. Gaa'elli nagaadha. Biyyi nagaadha. Utuma jedhanii dingata dhufa. Gaafa dingata dhufu sin dhabin Iyesuus. Meerka kee ol kaasi. Yoona dhagaadhaatti. Gaafa dhufu Iyesuus anaaf sin dhabin. Mana isaa keessaa sin dhabin. Lafa si kaayee sin dhabin Iyesuus. Iyesuus hin dhufa. Kun nama gammachiisa malee nama naarsu. Rakkina obbaafanne, hiyyuma obbaafanne, siqiqii obbaafanne, jecha nama obbaafanne. Haleluuyaa. Beelaaf rakkina dachee kanarra jiru obbaafanne. Biyya rakkinni hin jirre, biyya duuti hin jirre, biyya salphinni hin jirre, biyya boqonnaa sana galuudhaaf jirra. Nuu qopheessuu deeme, deebi'ee nuu dhufa. Awwaaj, awwaaj, awwaaj. Iyesuus hin dhufa. Rakkabi dammaqii kadhadhu dammaqii waaqessi. Iyesuus gatii keessii bidee dhufa. Dammaqii kiristaanummaatti cimi. Iyesuus dhufa ga'eera. Mee harka kee ol kaasi. Iyesuus dhufa ga'eera jedha. Iyesuus hin dhufa jedha labsaa. Isa kana foon hin jaallatu. Isa kana seexan hin jaallatu. Isa kana warri waan biiftuu gadii duwwaarra jagaawwatan hin jaallatan. Warri biyya waaqarraan qabatan garuu harka ol kaasaa. Iyesuus hin dhufa jedha. Hindu fagaru si fadu fu Yesus. Sitindu fini Yesus. Malo si ebisu arka kes kabat. Damak tese ngnan sitindu famiti si du fa Yesus. Amen si fadu fu akayo. Nama si jinati garagali damak ise gerane. Irrafin Kristanu makes. Irrafin walda kes. Irrafin farfanna kes. Irrafin oji wakayo sitigene kes. Kayo jaddu. Kayo demi. Kayo jiradu. Wakayo gati kesi kabate du fajira. Yesus hin dhufa. Kanaaf jireenya qullaa jiraachuudhaan dammaqna. Dammaquu jechuun waan goonu hubannaadhaan gochaa deemuu jechuudha. Yesus hin dhufa. Waan gootu akka wallaal. Waan hojjechaa jirtu waan irra jirtu akka wallaal. Kanaaf dammaquun isa sodaachuudha. Isa sodaachuudhaan isa eeguudha jechuudha dammaquun. Dhageessanii amma badaa bakka namni sodaatu. Sodaan nama keessaa waan badeef walammeessuu walajjeessuu salphaa ta'e. Waaqayyoon sodaachuun amantoota baay'eerraa fagaateera. Mattaa fudhata gaa'ila irratti ijaara sodaan nafeera. Gadi ba'eera. Hirriba keessa galtee jirti waldaan baay'een. Rafnee jirra. Akka rafnee jirru kanatti yoo nutti dhufe maal goona? Isa kan akkasii yaaddan. Dammaqaa ta'a nuun jedhe gooftaan. Dammaquun isa sodaachaan jira jennee of ilaaluudha. Waa'ee isaa yaadaan jira. Qulqullummaa kootti akkami? Fedha Waaqayyoof abboomamaan jira. Namni kana yaadu nama dammaqaa jiru. Dhageessanii? Dammaquu jechuun gaafa waldaa dhufan haleluuyaa jedhanii ililchanii faarfatanii booda immoo deebi'anii rafuu jechuu miti. Dammaquun kun yeroo hundumaa ta'uu qaba. Maa halkan guyyaa sa'aatiitti dhufuun beeknu. Iyesuus Kiristoos deebi'ee nan dhufaa ulfina guddaadhaan ergamootaan duumessaan marfamee abbaan kee saragallaa ibiddaa yaabbatee sii dhufa. Mucaa koo dhaqaanaa fuudha biyya sanaa lafa sanaa eeyyee dacheen kun baduuf jira. Ani immoo warra ijoollee koo walitti naa qaban handaara lafaa kallattii arfan irratti nan erga. Dhaqanii qajeelota walitti naa qabuudha. Warra butamu keessaa nama tokko ta'ee ameen jedhe. Lama ta'aniitu waliin daakuu isheen tokkoon fudhatamti tokkoon dhiifamte. Lama ta'anii qotu inni tokko biraa fudhatama inni tokko dhiifamada. Fudhatamuunis jira. Nama si cinaatti garagala fudhatamuun jira jedhaani. Qophaa'eedhaani. Kanaaf dhufaatiinsaa waan ga'eef dammaqaa. Dammaqi. Yoom tajaajilta kanarran tajaajille. Yoom qulqulloofta kanarran qulqulloofne. Yoom Waaqayyoof jiraatta yoom Waaqayyoof amanamta yoom Waaqayyoof of kennita
Hanarra waaqayyoof hin kennina. Hadamaqnu kiristaanota. Biyyi lafaa nun gowwomsin. Milikinni dhufaatii isaa maaltu ta'a jedhe gooftaan oduu lolaa dhageessuudha. Dhaga'uurra miti keessa jirra. Saba irratti kaa'e argaa jirra. Abbaat ilma kennaa jira. Ilma tabbaa ajjeesaa jira. Bakkee irratti wanti ta'u jira. Waldaa kiristaanaa lala waraanne nageessu, hoduun nageessu, beela nageessu, uumama irratti jijjiiramni hin ta'a, socho'i lafaa hin ta'a, beelli iddoo garaagaraatti hin raawwata kan jedhe gooftaan kuni milikkita dhufaatii kooti yeroo kana jabaadhaa dammaqaa jedhe. Uumama irratti jijjiirama ta'a. Biiftuu ba'u kanatu ifa kennuu dhoowwata. Hamma urjiin samiirraa harca'utti ga'uu danda'a. Biiftuun dhiigatti geeddaramuu dandeessi. Uumama irratti waan baay'atu mul'ata. Bakka isin hin eegne lafti si gigaata. Argaan jirtan bakka baay'eedha. Finfinnee keessaa amma lafti si gigaatattanii yaaddu. Fooqii fudhatee badaa'eera. Kuni milikkita isiniif haa ta'u. Waldaa keessaa immoo milikkinni isin argitan isa xuraati iddoo aarsaarra dhaabataa. Kana duwwaa miti jaalalli hin qorraa'e. Hamma abbaa manaa faana manaa gidduudha jaalalli erga qoqqorree ture buleera. Obbolaa lamaan gidduudha waldaa keessaa erga jaalalli qorqorree ture buleera. Hollaan hollaa isaan beeku. Nama fagootu dhufee si biratti nama dhukkubsate gaafata. Maaliif? Sababii jaalalli qorreef. Ollaan duri ibiddaa fi dhagaraa walirraa hirkifata, finyoo walirraa hirkifata. Amma garuu bareechee tolchee dallaa dhagaadhaan yookiin qorqoorroon kutatee natti hin darbin jedhee walitti seenu dhukkubsatee ji'a ja'a nama fagoo dhufee gaafata. Ollaan asitti quban qabu gaafatu. Jaalalli erga qorree olee bubbuleera. Milikkiti isaa kanaan argitu jedhe. Firoota koo Yesuus dhufa ga'eera. Boru ta'uu galgala ta'uu waggaa kana ta'uu hin beeku ani. Ganaa dhufa ittee of hin dagatin dukkana keessa hin jiraatin. Guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef hojii dukkanaa ofirraa fuunee ganne akka ijoolleefaatti jiraannaa jedha. በጌታ በኢየሱስ ስም meerka keessan ol kaasaa. Ufaatii isaa kan si dagachiisu. Ulfinni biyya lafaa qabeenyi biyya lafaa ol kaasi aangoo sii dhufu. Waan dhufaatii isaa si dagachiisu barbaadu har'aa booda jireenya kee irraa kan dhaame haa ta'u. Ol kaasi. Karaa sii dhufuun beektu yookiin si deema. Otoo nyaattuu deemta, otoo lugduu deemta. Maqaa gooftaa Yesuusiin gaafa Yesuus deebi'ee dhufe sin dhabiin Waaqayyo. Sin dhabiin. Meerka keeraa si yaa Waaqayyo jedha na duukaa. Jireenya bara baraan hin dhoowwatin jedha. Sin dhoowwatin Waaqayyo. Kiristaanummaan kee inni guddaan gatii kaffalaa fi kan jirtuuf inni guddaan isa kana. Dagatina. Hin dagatin. Kana duwwaa miti waldaa keessatti sobdoota akka raajii sobduu kan si burjaajes sabni keenya warra soban leellisa warra soban duukaa fiiga. Warra zayitiitti gurguru warra bishaanitti gurguru. Warra fakkeessu warra gaa'ela irratti ijaaree rakkoon qaban hayyaalaan fayyitee itti rakkoon qabu barsiisa sobaa raajii sobaa isaan kun bakkee miti charchii keessaa kaan charchii keessa jiru. Sobdootatu waltajjiitti baay'ata. Mana Waaqayyootti baay'ata. Amma sobduun eessa jirti? Amantaa kam keessa? Pheenxee gidduu jirti. Amanaan sobaa baay'ateera. Raajii sobaa duwwaa seetaniisin. Mee ragaa qabatamaa dubbisuu wayya. Waan isa duraa boqonnaa lama dhaginaa baase. Ragaa qabatamaa. Eenyu sobduu akka ta'e ilaalla. Mee nama si cinaatti garagalaa eenyutu sobduu dhattee yaaddaadhaan. Eeshi. Ragaa si dubbisa. Yaa ijoollee koo akkasin cubbuun hojjenneef kana isiniifan caafa. Kana isinii caafa. Namni tokko illee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dhaabatu abbaa biraa qabna. Nama nuuf dhaabatu eenyu biraa qabna? Eenyu biraa qabna? Abbaa biraa qabnaa jedha. Innis Yesuus Kiristoos isa qajeelaadha. Jedha. Inni furee cubbuu keenyaati. Cubbuu keenya duwwaafis miti. Cubbuu guutummaa biyya lafaatiif malee. Cubbuu biyya lafaa hundumaatiif malee.
Abboommi isaa eeguudhaan isa beekuu keenya ni hubanna. Namni ani isa beeka jedhee ilaa asitti na dhaggeeffadhu. Namni ani isa beeka jedhee abboommi isaa immoo hin eegne sobduudha. Dhugaanis isa keessa hin jiru. Irra deebitee dubbisanii dubbisi. Namni ani isa beeka jedhee dubbisaa isinis namni ani isa beeka jedhee jedhaan qabaate nama sin jira. Abboommi isaa immoo hin eegne jedhe abboommi isaa immoo hin eegne jedhaani jettaniini ishi sobduudha. Dhugaanis isa keessa hin jiru. Waaqaarii singaa sobduun eenyu? Hin jirta. Gurbaa eenyu sobduun? Asin jirtu bakka wangeelan dhageenya. Sobduun eenyu? Nama abboommi isaa ani isa beeka jedhe isaaf immoo nabboomame. Sobduun nama nabboomame jedhaani. Sobduun nama waaqaaf hin abboomamne jedhaani. Raajiin waaqaaf hin abboomamne sobduu. Paasteriis haa ta'u, jaarsa waldaas haa ta'u, daaqoniis haa ta'u, yeroon kana jedhu na of galchaa nuu lallabanaan jettu waan ta'eef. Amanaanis na dhugaartu miti sinin jaalladha sirri na dhaggeeffadha. Namni abboommi isaa hin eegne sobduu. Darajjee an keessanirraa akkas jedha. Baqalan hin dubbisin isa jedha. An keessanis akkas jedha macaaf. Sobduun eenyuree isa Kiristoos ganu malee. Sobduun eenyuree isa jaalala isaan raawwanne malee. Kanaaf sobni hin baay'ata. Namni ofii isaan soba, mana isaan soba, hiriyaa isaan soba. Amma namni baay'een hafuurri sobaatti gale Yesuus Kiristoos. Kadhannaa kee keessa akka kadhannaan si dhagaamne kasi godhu hafuura sobaati. Mee ol kaase. Maqaa Yesuusiin humni si sobsiisu ardhaa booda sirraa haa waraanamoo. Haqa. Warra sobaniif abbaa sobaa sana isa seexanicha jechuudha. Kanaaf firoota koo milikinni waldaa kiristaanaa keessatti ta'u tokko kana. Si wallaalchisu ibidda samiirraa buusoodha. Wangeela isinitti hin lallaban, dhugaa isinitti hin lallaban, jireenya isinitti hin lallaban, jarri ofiis jireenya hin qaban. Dhageessanii si argannaan si gurguratu. Sobdoonni baay'ataniiru. Namni kun jireenya qabaa jala tajaajilaa tokko. Dhaqxanii mataa jala qabachuu duwwaa odoo hin taane amma waldaan baay'eedha. Ishoo galanni gooftaaf haa ta'u. Namoonni baay'een garuu hafuura wallaalchisoo qabu jedha macaafni qulqulluun. Hin amanin hafuura isaanii. Maaliif? Namichi maqaa waameef silkii waameef waaqarraa dhufe jettanii daftanii jalatti hin kufina. Qaallichaan giiftee lemoo faayyuu maqaa waamaa turan. Waaqayyoon dubbatuu miti hin dubbata maqaa waame. Anis raajidha. Milikitaan sin gowwomsin. Yeroo baay'ee sabni keenya bakka dhugaan jiru badaan jaallatani. Bakka wakabaan jiru, bakka iyyi jiru, bakka foorici jiru, dubbii waaqayyoo immoo hin qabani. Akka har'aa beekte sagantaa namatti tola. Hin oo'a jedhu garuu maalidha? Duwwaadha dubbii waaqayyooti. Raajonni sobduu kun wangeela hin dubbatani. Garuu immoo afaan isaanirraa waa'ee Yesuus hin dhabdan. Haleluuyaa hin dhabdan. Lisaana qabu. Haleluuyaa hin jedhu. Garuu jireenya Kiristoos hin fakkaatu sabatti agarsiisani hin mul'atani. Si nyaatu malee si hin laatani. Mee nama jinaatti garagalaati raajiin sobduun jedhaane. Si nyaata malee si hin laatu jedhaane. Yeeyyiidhaa jedheen gooftan. Mucaan Maatewos boqonnaa ja'a. Ija isaaniitiin beektuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa bara ammaa kana barsiisa sobaatiin dargaggooti gaaga'amanii amantoonni gaaga'amaniiru. Waldaa jechuun maal jechuudha? Kadhannaa jechuun maal jechuudha? Kanarratti sabni keenya cuuphaan barattu, duuka buutuun barattu, waa'ee tajaajilaan barattu. Gaafa raajii wayii ka'eedhaan anuma tapha laashaata ergita. Achumatti of argita jechuudha bakka. Bara dhugattaayi wangeela baradhu. Waldaan ani eenyuti gattaayi baradhu. Waldaa keessa maaltu godhama? Waaqayyo akkamitti na fayyise? Fayyinni koo eessaan argama? Birrii kennuudha nan fayyee tola na fayyise. Gatii fayyina koo immoo ani maal gochuu danda'u narra jira. Taayi baradhu. Hin barattu taanan bubbee hamaa kanarraa afuu hin dandeessan. Timbiitii duwwaa warri barbaacha deemtan waldaa. Raajii duwwaa. Of eeggannoo godhaa. Waaqayyo karaan inni ittiin namatti dubbatu inni guddaan karaa sagalee isaati. Dhaloota kana kan balleessaa jiru numa.
waluma keenya wal balleessaar wangeela dhiibne raajummaatti dachaan irra baay'een keenya raajiin hin jiru sin hin jechaa hin jiru namni keenya samma dheebuu dubbii waaqayyoo irra maal irra barbaada niitiin keessa rakkifte miti amma nallayyaa sii gata siin jedha waaqayyo maa ati warraa keessa rakkiste summi ajjeesen sii kenneen sirraa hiikaa siin jedha waaqayyo diina keettan sii farada uwwa na gubde Yesuus Kiristoos natti dubbatteedha raajiin gaa'ila kee diigu waaqarraa immoo seexanarraa immoo foonirraa hidha yaada mucaa tokkotu raajota sobduudha bandararra deemaniitu formeeshinii guurratanii mana namaa dhaqu mucoon heerumuudha torbee lama tafee waaqannu ergesii kadhannaadhaan inni namicha gaa nama waaqayyo erge immoo maal godhure nooraa seenaadhanii teechisan nama arge hin calliisifatina nama arge mataa jalan qabatina ijool afurri isarra jiru sinitti darba namittiin ejjituu taanan ejjituu taataates unatenno dhuguman isinitti hima waan baay'ee jira nuyi gatteenya waan hin baranneef ooluu hin dandeenyu waan baay'ee dhaqanii bakka calleanii ijoollee as keessatti diggisiin argaa jedhe ergaan dubbatamaa jiru sirrii moo sirrii miti sirriidha erga natti dhufeedha waan isaan beeku maaltu jira diggisiin argannaan intala keenya torbee lamaan kana heerumuu fi jedhanii haleluuya garuu waan akkana naan jedha ijoollee maal enna guyyaa cidhashii guyyaa du'ashiin godha naan jedha guyyaa maali guyyaa du'ashii godha guyyaa cidhashii maa hin barbaanne ofuma ishiitii barbaadde malee jedhe waaqayyoo jedhe sidii hin galle mucaan ofii booda fuudhuuf ishii ijoon xinnoo malkii kana qabdi kadhatee fi maatiin na'anii silaa waa'ee keenya hin beeku akkamitti waan kana jedha gooftaa Yesuus erga hojiin xumurame maaliif har'a nutti ma'oodha abbaan micoo keessa nama wangeela nyaate hello master gadi bahee edaa inni tokko jala naanna'ee kennaan keessa siiraa jedhe isuma tokkoon jedhame abbaan micoo immoo kana quban qabu warri dhaqan nama lama waaqayyo isaan matteerumtu kana dhiisisiin jedha kennaan kee kinoo nama waaqaa isa kanadha isa kanatti heerumisiin jedha waaqayyo dheen inni tokko immoo achumaan jaarsi bahee dawwalee waan godhan dhabanii maali waan akkanaa dhee paastirichi maal jedhaani waaqayyo akkana siin jedha naan jedhee dhiyennaan ishuma ishiin jaalatteetti heerumsiisi oduu teenatutti gaafataman har'aadha ijoollee afuriiti ishumatti heerumte intalli sobduun hin qaanofte qaaneessaa sobdu nama meeqa gaa'ila diigde nama meeqa ollaa wajjin walitti buuf daabboo irratti hojjetamee sitti kennamtee dheeni diina koo waan maqaadhaan natti meeqa haay jettaati maal gochuuf hire maal gochuuf akkas jedha macaan isin raajii sobduu mootaniittodha ol kaase raajii sobduun si argachuu hin danda'in batalai raajonni sobduun afura hamaa qabu karaa isaanii afurramaan sitti gallaan si keessaan bo'u kabbaanno seexanuma bobbaafate na of galcha namni raajii dheedhaan shishinii geekte kaata raajii wayii kaate buna irratti bal nama si tara gaagga'i dubbii waaqatti deebi'e dammaqa ofirratti hidhi bayyesu sii kadhu iji kee abanamu irraa booda abanamu maqaa Yesuusin raajii waaqni kaase taana waldaa keessa maaltu san teechisu raajii waaqni kaase taana maaltu amantoota wajjin akka inni iddoo argatee waldaa keessatti hin taane na qoodani na dhiibani maal na godhani jedhee mandararra deemee sitti raaja obeek haadha manaa si jalaa baafataa gurba sitti dhumaan deebi'ee dhufa Yesuus saatiin qoddeeme maalan godha kanaaf qophaa'uu danda'u nurra jira dammaquun nurra jira dammaquu keessatti ammina kamirraayyuu adda ba'uudhaaf of qopheessuu qabna dammaqaa firoota
Dammaqaa. Cufaasitu waaqayyo sin eebbisu. Namni baay'een kennaa gaafa inni hin kennitu. Nama mootoo zayitii bishaan jiraate shaboon jiraate sirriitti bitattu. Keessan galuusa. Waaqayyo waaqarraa hubannaa nuuf haa kennu. Jireenya bara bara akka hin dhabneef dammaquu qabna. Jireenya bara bara isa lammaffaa. Isa sadaffaaf isa dhumaa. Eekamsa isaa jalaa bahuudhaaf dammaquun nurra jira. Firoota koo. Iyesuusin dhufa. Dingata dhufa. Gaafa dhufu jireenya bara baraa qabatee dhufa. Jireenya bara baraa akka hin dhabne. Yoo gooftaan waamichi namaa amma karaan beekamne taa'eera. Nama ganama argitan galgala du'e Yesuus maal ijoollee nagaa gaafatee bira darbee maal ta'e hin beeknu du'e. Fudhatu sokke bakka. Bara akkasii keessarra dingata butamta. Yesuus siman hin du'edha tokko. Oduu teeyyurra gaariidha. Haleluuyaa. Amma mee dhugum waa tokko yaada. Utuu foon keessatti dhiisee lubbuu kee daqiiqaa wayiitti fuudhee samii kana laalchisee lafatti si laalchisee deebi'uu barbaadda asiniin jedhe namni baay'ee kana dura maana tursiteettu itti dandeebisin gooftaa jettu. Otoo biyya waaqarraa argitani. Kanaaf Phaawulos fa'aa du'uu filannaa jedhan. Du'uun filadha. Yoon du'e naa wayya. Yoon jiraadhe garuu sinan fayyada sinitti wangeela lallaba. Namni boonyaa biyya bakka addunyaan kun akkasuma gaafa ati boossu isaanin kolfu. Nama gaafa dhalatu argitanii mucaan dhalannaan qe'eetti dubartii walitti yaate marqatti. Mucaan achi maali otoo haasaa gaafattanii addunyaan taane tokkummaan qaban jaalalan qaban biyya nagaa keessaa na fiddanii asitti na qortu jedhee bu'aa jira mucaan. Gaafa ati boossu biyyi lafaa hin gammaddi. Walaa wal waamee kootaa dhugaa kootaa nyaataa mucaa dhalatee jedha namni. Isa inni garuu bu'aa gaadhaadha. Gaafa immoo mucaan guddatee hojjetee du'e wayyoo biyyi hunduu gamaa gamana walitti miidiyaa wal arga wayyoo namichi gammadaa jira. Gaafa dhuftu marqaan si simatanii gaafa duutu mulluu si geggeessu. Bu'aa ati gammadaa jirti. Xaaxaasaa malee maaltu sitti hama mana kiraa malee. Hello. Amma jirtutti Yesuusii jiraadhu. Merka gelka yoon jiraadhe sedame. Yoon du'e seda. Ani kan Yesuus jedha. Boy wala barraati. Is dead ango maashini keeshi bareeddu suufi is dead miicoo keeshi qashti is dead. Meena masajjanatti gara is dead ta'e. Aboo yadi dhaqitti danchi xaxanii kirri wayyaas. Qalabati ke baasanii ilkaan keerraa wajjira fedi maal goota hin argitu qaatu warqii fudhatteen duutu makiinaa fudhatteen duutu mana fudhatteen duutu namni si wajjin duus hin jiru hin deemta qullaa kee dhuftee qullaa kee sulki Yesuus gooftaadha dammaqee dara ulfinni inni caalu sitti haa mul'atu hin dagatin biyya lafaa kanarratti wanta si daggachiisu baay'ee jira. Namni baay'een itti oo'eera amma bakka waasuma. Firoota koo dammaqaa Yesuus dhufa ga'eera. Yesuus hin dhufa. Dhuguma isinitti hima. Amma lafa isa manarraa keessa tafkii jira hantuuta jira. Si nyaata. Dhuguma isinitti hima. Achi እንደዚህ አይነት ነገር የለም. አዱን ነጉቤን እንጅሩ ነምቤላኤን እንጅሩ ቀጂሲ ቆቂ ጪጫዳን እንጅሩ ulfina waaqayyoo keessa marfamtee jiraatta guyyaa tokko jireenya waggaa 70 guunne kanaaf abdiin kutin ilmi waaqayyoo ulfinaan deebi'ee sii dhufa Yesuus hin dhufa jedha lallabame yaa diina koo jedha yaa sana loltu jedha ani abbaan qaba jedha deebi'ee gara koo dhufa jedha gaafa gara kee dhufu sin dhabin Yesuus gatii sii kennuudhaa deebi'ee dhufa. Mucaa koo siin jechuudha deebi'ee dhufa. Ayizoo siin dhiifnee mani si wajjinan jira jechuudha mirkaneessuudhaa deebi'ee dhufa. Hafuurri akka ati dammaqtu si godhu sii baaduuf warra. Dammaqii adaraa kee. Dammaqii kadhadhu dammaqii barbaadi dammaqi. Warra du'an gidduudhaa ka'ii jedha sagalee Waaqaa maali jennaan Yesuus siif ibsaa'edha.
warra du'e wajjin hin du'in, warra rafu wajjin hin rafin, warra maraate wajjin hin maraatin. Ibiddi si dammaqsu warra sii baaduuf, humni si dammaqsu sii baaduuf. Mee Waaqayyo humna isaanaaf haa kennu warrettan. Olkaas gaa'e warra zirtan hayyaana isaan barbaada warrettan. Warra ayyaanicha fudhate mee hin callisu hin taa'u. Hayyaanni dhugaan har'a sirratti haa dhangala'u. Eebbi dhugaan sirratti haa dhangala'u. Ulfinni dhugaan mana kee haa seenu. Haleluuyaa. Harraba kee Waaqayyo ibidda isaanaa tuqu. Jireenya kee haa geeddaru. Merka kee raasi jireenyi koo hin geeddarameedha. Butamuunis jira beeki. እንሄዳለን በክብር እንሄዳለን። ኡልፊናን ደምነን አሜን እንጀቱ ምን መስጭናት ገመዲ ኡልፊናን ደምታሪ ለፍቲከ ኮንኮላተን ከሰወጅን እንደሙ ነመስጭና ከነሰወጅ እንደሙ ኢየሱስ ይመጣል። ከና በከጅርተን ትንጨልሳ ኢየሱስ ዱፋ ጅራ ዱፋ ገራ ለለብ ጉሉተት ለፎጂከት ወበለሰኮ ኢየሱስ ይተከም ጀባታ ከነናት ወልዳዳክታ ጅራታ ወቃ ወራ መንቲከሰረ ወልጀጀበስና ወልሲንጭምስና ለክኖ በከና እንዱብስ ኮታ ወልጀጀበስና ሲንጀጀበሱ ማነዛባደ ሀቀ ሲንጭምተን ይፈነዛባደ ጀባዶ እንገቲ ነማከኖ ሂንዱፋ Ukkumni sirra jiru, iyyumni sirra jiru, lolli sirra jiru, sin dagachiisin dhufaatii Waaqa isa sirra jiru kanas Waaqayyotti sii faradaame. Sirraa wal guuranii bara baraan raawwattee bilisa baata. Gitti yallachu umurii si hafe yeroo si hafe keessatti mana Waaqatti dabarsi. Haayisoo hojii Waaqayyo sitti kenne hojjedhu. Waaqayyo biyya bulchi siin jedhe akkaataa ta'uun bulchi. Eegi biyya kana siin jedhe wattaaddara taateerta akkaataa ta'uun eegi. Heyyee hojii dhimma ibsaarra dhimma bishaanirra hojjetta dhala namaan gidirsin. Waaqayyo waan sitti kenne hojjedhu. Hawaasa kana tajaajilee Waaqayyo hojii garaagaraa sii kenneera sirriitti hojjedhu amanamaa ta'e. Amanamaa ta'e hojii keef, mana keef, waldaa keef, Waaqa keef amanamaa ta'anan gaafa Yesuus dhufe hin fudhatamta. Kanaaf hojii kee sirriitti hojjedhu. Sarraatanyaa mana namaa ta'anan hojjedhuuf hin balleessin hojii namaa. Macaafa qulqulluu jedha. Hojiin kee waardiyyaadha taanaan waardiyyinatti seeraan hojjedhu. Hojiin kee nyaachisu obaasuudha taanaan akka ta'utti nyaachisi obaasi. Gatii kee sii fidaa dhufa. Yesuus gatii namaa hin gatu. Hin dhiisu. Firoota koo kanuman jedhee xumura sagantaa biraa qabna waan ta'eef. Harka kee ol kaase. Waaqayyo gatii kee si jalaan balleessin. Lallabdee faarfattee silaa sanbata nafu jettee maqaa gooftaa ol kaasime gatiin kee zeeroodhaan si jalaan baay'atin. Dadhabbiin kee zeeroodhaan si jalaan baay'atin. Waaqayyo gatii sitti godhu. Ilillee galataa Waaqayyoof laadhaa.